Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo biyya keessas alas kan jirtan ijoolleen Tawaahidoo hordoftoonni chaayinaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa bakkaa fi lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo akkam jirtu galanni fulfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'u ani nagaa kooti. Guyyaa irraa kana qopheen ani qabadhe isiniif dhiyaadhe gaahila waa'ee gaahilaa irratti gaahila addisii fi qaalii irratti wanta hedduu nu dabarsaa turtan nu dabarsitan jechuudha. Annaa gaahilli sun hunduma keenyattuu yoo gaafii ta'e maaliif yoo jettan mana amantaa keenya keessatti gaahilli araabatamu gaahila takliidiitii fi gaahila qurbaanatti jedhameetu jira. Jarri kun garuu gaahilli isaan araabatan mana amantaa keessatti jettanii jirtan. Mana amantaa kana keessatti gaahila qurbaana yookaan takliididha kana lamaan qofa gan gaahilli qurbaana fi takliidhaan hin raawwatamne kun akkamitti jarri kun raawwachuu danda'an? Jarra kanaaf akkamitti raawwatamuu danda'a? Jaroota kana jidduu qaalii fi addis jidduu abbootiin amantoota illee jiraachuu danda'an. Eega ijoolleen kuni gara takliidiitii fi gara qurbaanatiin gaahila isaanii eega hin raawwanne ta'e akkamitti gaahilli isaanii mana amantaa keessatti raawwachuu danda'ame? Akkamitti danda'ame? Kan biraas immoo faaruu isaan baafatan. Faaruu isaan baafatan guyyaa gaahila isaanii faarfachaa ta'uudhaan kan yaada isaanii irraa kan maqaa isaanii irraa kan ka'an kan kadhanidha. Kuni akkamitti eeyyamame? Abbootiin amantii akkamitti eeyyamanii wanti kun mana amantaa keessatti akka gaggeeffamu kan taasisan akkamitti eeyyaman? Namoonni kun amma faaruu isaanii irratti yoo ilaalle yeroo faaruu kana baasan jechuudha istuudiyoomii isaanii keessatti garuu namoota hedduu lakkoofsa keessan isinii kennina. Faaruu kana warroota gaahilli keessan akkasiin raawwatamu barbaadan lakkoofsa bilbilaa qabatanii nuu bilbiluu hin dandeessan jedhameetu jiran jechuudha jarumti kun. Egaa namoonni baay'een faaruu kana gaahila isaanii hooka raawwachuu hin danda'an. Akkanumatti maqaa abbaa keenya gooftaa keenya Yesuus Kiristoos duubatti dhiisanii maqaa isaanii gara fuulduraa kanatti as fidanii raawwatanii maqaa isaaniitiin of galateeffachaatu jiran. Galata gooftaa gatanii, galata Waaqayyoo gataniitu. Akkuma jarri kun har'a kana hojjetan namoonni biraatillee yaada kana faaruu kanaan maqaa isaaniitiin maqaa gooftaa isaanii maqaa gooftaa waaqa isaanii dhiisanii maqaa isaanii fuulduratti as fidanii maqaa isaanii ofiin galateeffachaatu jiran. Innaa akkamitti akkana ta'uu danda'a? Wanti kun babal'ateetu deemu namoonni immoo itti gara faallatitti deematu jiran. Keessattuu warroonni gaahilaa akkuma jettan wanta kanarraa jabeessanii of eeguun dirqama isaaniitti namni gammachuu ofiitiif jedhee gaahila isaa miidhagsuuf galata Waaqayyoo dagachaa jira. Wanta Waaqayyoo dagachaa jira maqaa Waaqayyoo galateeffachuu dhiisaniitu jiran. Innaa mana amantaa keessatti gaahila sadii ta'uu danda'a akka kanaan. Eega jarri kun takliilii fi qurbaana malee mana amantaa keessatti eega gaahila kanaa eega raawwatatan manni amantii keenya kan beeknu isinis kan jettanii nu barsiisan gaahila lama qofa garuu kanuma raawwatamaatu jira gaahila sadaffaatu seenatu jira. Haala kana akkamitti akka qallaalitti ilaalamaatu jira. Wanti kun babal'ateetti deemuu danda'a. Kanaafuu jabaatanii warri dhiiratis tajaajiltoonni amantiitillee wanta kana irratti cimsanii uummataaf dabarsuun akkasumas immoo abbootii amantii barsiisuun illee dirqama. Maaliif abbootiin amantii wallaalaniiti miti. Jarri kun gaahila isaanii maadhaan akka isaan raawwatatan namni wallaaleen jiru abbootiin amantii keessa jiraachuu danda'a. Akkamitti eeyyaman gama kanaan? Takliifii fi qurbaana malee akkamitti eeyyaman? Akkamitti eeyyamanii gaahilli kun akka raawwatamu taasisan mana amantaa keessatti? Akkamitti immoo faaruu galata Waaqayyoo dhiisanii maqaa isaanii galateeffachaa akkamitti faarfachuu danda'u ijoolleen kun? Faaruu isaan gaahila isaanii kana irratti faarfatan yoo ilaalle ta'e gaahila takliiliidhaan gaggeeffatan namoonni gaahila isaanii takliiliidhaan gaggeeffatan suuraa isaanii irratti hidhanii galakkisaa turan tiiktookii irratti gadi lakkifamaatu jira jechuudha. Faaruunis qaalii fi addis gaahila isaanii irratti faarfatan kuni namoota takliiliitiin gaahila isaanii gaggeeffatan suuraan isaanii irratti hidhamee galakkifamaatu jira. Namoota baay'ee argineetu jirra. Innaan namoonni immoo gaahila isaanii kana argee gaahilli kiyyas kanaan haa raawwatu faaruun akkanaati maqaa kiyyaa fi maqaa godina isaatiin haa raawwatamu jedhee namoonni yaaduu danda'an. Wanti kun immoo faallaa akka ta'e dhaloonni barachuu qaban, abbootiinis barachuu qaban. Namoonni hunduu waan akkanaa irraa of eeguun barbaachisaadha. Dursa kan kennuuf hin qabnu, dursa kan galateeffachuu qabnu Waaqayyo tokkicha. Waaqayyo guyyaa gaahilaa sana nu ga'uu miti kan nu jiraachisee har'aa fi kaleessa nu dabarsee guyyaa har'aa kanaan kan nu ga'e nuyi osoo hin taane Waaqayyo tokkicha. Kanaafuu maqaa Waaqayyoo bakka hundatti galateeffamuu qaba. Bakka hundatti nuyi gammachuu keenya jennee Waaqayyoo dagachuu hin qabnu. Gammachuu haalli uffannaa isheetti isaallee uffannaa isaatis seera mana amantaa keenya miti. Haalli faaruu isaaniitillee seera mana amantaa keenya miti. Kana namoonni irraa of eeguu danda'an. Wanti kun asirratti oduu nu cufame ani akka mataa kiyyaatitti dhugaa dubbachuuf wanti kun oduu asirratti nu cufame baay'ee natti tola. Maaliif namoonni wanti kun babal'achaa yoo deeme faaruun akkanaa kun babal'achaa yoo deeme dhaloonni borus dhufu dhaloonni har'as jiru gara kanaan gara hin taanetti faallaatu deeman martuu maqaa Waaqayyoo dhiisanii maqaa isaanii gara fuulduraatti as fidanii maqaa isaaniitiin of galateeffachaatu deeman. Kanaafuu irratti dubbatamee odoo wanti kun nu gabaabbate yookaan immoo odoo wanti kun asumarratti nu dhaabbate
Akka fakkeenya amantaa gaa'ela isaaniitti yoo uffanne mana amantaa keenya keessatti gaa'ela sadii kan gaggeeffamaa jechuudha. Akka seera mana amantaa keenyaatti gaa'ela lama. Garuu gaa'ela takliilii fi qurbaanaa malee gaa'elli sadaffaan faaruu mataa isaa kan qabe kan maqaa Waaqayyoo keessa hin jiraanne mana Waaqayyoo keessatti gaggeeffamaa kan jiru har'a dhagarrees har'a dhageenyes. Kun asirratti odoo nuu cufamee kun asirratti odoo nuu dhaabbatee odoo gara hin faca'in odoo dhaloota hin dhageenye bira odoo hin gahin odoo asirratti nuu cufsiifamee baay'ee tokko ana natti tola gara mataa keenyaatti. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatiiwwan Waaqayyoo lammaffaa deebi'ee dhufee jira. Gaatii sagalee kana dhaggeeffattanii hundumti keessan gaafii kana akka hubattan abdiin qaba jechuudha. Gaafii kanadha jechuudha kan hin gaafatame. Guyyaa har'aa kana egaa gaafiiwwan kana yaadota jiru. Wantan hubadhee deebii nan deebisa. Isinis immoo egaa waan yaada kanarraati hubattan dura caalammoo hubannoo amma argattan irraa deebii akka deebistan bakka nan hanqisetti akka itti guuttan abdiin qaba. Chaanaalii Dhangaa Lubbuu Miidiyaa sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan nu hordofa. Egaa gaafiiwwan waa'ee gaa'ela qaalii fi aaddis irratti ka'an kuni dhimma ijoo ta'ee yeroo sooshaal miidiyaa irra deemaa ture hundumti keessan beektu. Kana jechuun nama hadheessuuf miti yookiin immoo gaa'ela namaatti hinaafuudhaaf miti. Gaa'ela isaanii Waaqayyo gooftaan isaaniif haa eebbisu. Gaa'ela Abrahaamiif Saaraa isaaniif haa taasisu. Garuu yaadonni tokko yaadota amma obboleettiin keenya kaaste gaafatte namoota hedduutti waan gaafii ta'eef namoonni hedduun yaadanii kaasu. Yaada kanarratti immoo egaa yaada sirreeffamaa laachuun barbaachisaadha. Dhimmoota amma gaafiin kee obboleettiin keenya irratti kaaste irratti kanaan duraanis yaada muraasa kaaseen ture. Yaadatti yoo ta'e viidiyoo isaa gara duubatti deebitanii ilaaluu dandeessu. Garuu amma galanni filfinni Waaqayyoodhaaf haa ta'uuti. Haalli gaa'ela obboloota keenya lamaanii kan duraarraa kan baay'ee namatti toludha. Kan baay'ee nama gammachiisudha. Waaqayyoon gaa'ela isaaniif haa eebbisu. Waaqayyoon isaan faana haa ta'u. Gaa'ela isaanii karaa mana amantaatiin seera qurbaanatiin gaggeeffataniiru jechuudha. Gaafii namoonni gaafachaa turaniif deebii laataniiru jechuudha. Deebiin isaan laatan kun maali kan jedhu dhumarratti kan laallu ta'a. Garuu yaada obboleettiin keenya amma kaaste kana gabaabseen yaada muraasa jedheen gara xumuraatti yaadaan amma isiniin kaa'e yookiin immoo deebii isaan deebisan aaddisii fi qaal deebii akkamii qabatanii dhufanii gaafii namoonni gaafachaa turaniif kan jedhu dhumarratti isiniifan kaasa. Gaa'ela akkamiiti kan isaan raawwatan kan jedhudha. Gaafiin obboleettiin keenya kaaste qurbaana fi tagliliin erga hin raawwanne gaa'ela kana akkamitti mana qulqullummaatti raawwachuu danda'ani bataskaanatti akkamitti raawwachuu danda'anidha kan ishiin kaaste obboleettiin keenya. Egaatiin nuti kan eegaa turre gaa'elli isaan gaggeeffatanii turani gara mana qulqullummaatiin akka ta'e viidiyoo irraa argineerra. Viidiyoo irratti mul'ate irratti immoo faarfannaadhaan ajjabamanii yeroo faarfatan gaa'ela isaanii yommuu gaggeeffatan argame yookiin immoo mul'ateetu jira jechuudha. Gaa'ela isaanii kanarratti immoo haalli uffannaan isaan uffatan isheen naxalaa osoo hin uffatin akkasuma haalli uffannaa tokko rifeensa mataa gadhiisanii mul'isuun waa tokko mul'achaa ture. Dubartiin haguuggattu haa kafanattu inni jedhu suni waan hir'ate mul'ateedha jechuudha. Hir'inaan guutumaa guututti wanta mul'ateedha. Namoonnis gaafii kan kaasan kanumadha. Maaf akkas ta'eedha? Erga gaa'ela isaanii karaa mana amantaatiin gaggeeffatanii maaliif haala kanaan raawwatamuu danda'eedha? Inni biraan immoo faaruu isaan irrattidha. Faaruu isaanii kanarratti kan isaan galateeffatan Waaqa osoo hin taane walii isaaniiti kan isaan galateeffatanii. Kun immoo sirrii miti. Namoonni adda biraas immoo istiidiyoo isaaniitti dhufanii akka faaruu akkanaa hojjetanii fi affeeranii turanii. YouTube chaanaalii isaan irratti wanta akka kanaa immoo dhaabbachuu qabaadha. Lammaffaa immoo deebi'ee TikTok irratti faaruu isaan faarfatan kana fuudhamee warreen tagliliidhaan gaa'ela isaanii raawwatanii irratti illee akka abbaramee gadhiifamaa jira. Wanti kun osoo dhaabbateedha. Wanti kun osoo dhaabbatee anas akka nama dhuunfaa kiyyaatti natti tola. Akka dhuunfaa kootti isinis yaada qabdan qabaachuu dandeessu. Faaruu jechuun galateeffannaadha. Waaqayyoon kan ittiin galateeffannu, Waaqayyoon kan ittiin dhiifama gaafannu, Waaqayyootiin kan ittiin jajannudha waan ta'eef iyyuu garuu maqaan namootaa kun gaafaas keessatti waliin wal galateeffatan gaarii miti waan ta'eef akka seeraa mana amantaa keenyatti sabboota keenya darban irraas wanta akkanaa hin argamne mul'anne. Kanaaf obboloonni keenya otoo waan akka kanaa dhiisanii namoonni yaada akkasii gara fuulduraattis qabdan otoo yaada kana dhiistanidha yaadni nan isinii qabu sirratti jechuudha. Dabalatammoo
warreen faaricha fuutanis immoo waan garaa garaadhaaf oolchitan osoo itti fayyadamu akkaataa sanaan taasisuu baattanii yaada jedhudha waan ta'eef jechuudha. haa ta'uti egaa gaafiiwwan gaafataman kanaa fi qaalee fi addis deebisaniiru YouTube channel isaan irratti argataniitu yoo ta'e gaa'ela isaanii isa darbe irratti wanta isaan mudate dubbatanii turan. Inni jalqabaa balaan konkolaataa akka isaan mudate dubbataniitti kan isaan jiran jechuudha. Gaafa gara mana qulqullummaatti deemuudhaaf jedhanitti miizolee isaanii wajjin jechuudha. Akka carraa ta'e balaan konkolaataa isaan mudateera. Waaqayyoon baga isaan oolchee inni guddaan ooluudha. Kanaaf kanarraa kan ka'e gidduu sanatti balaa sanaatiin wantoonni garaa garaa wanta mudateef sodaan adda addaa jiraachuu waan danda'uu fi yaadni keenya waan bittinnaa'eef gidduu sanatti naxalaa irraanfannee gara mana qulqullummaa deemnee yaada jedhu kan isaan kaasan kun deebii isaaniitiin. Kanaaf maa irraanfattanii jechuun dandeenyu namaanii irraanfannee irra jedhanii gidduu kanatti irraanfannee waan deemneef gaa'elli guyyaa sana mana qulqullummaatti haa raawwatamu malee sirna qurbaananiisiinis miti sirna tagliitiinis miti. Garuu akkasumatti faarfatanii akka galanidha kan isaan dubbatan. Lammaffaa immoo dhiifama gaafatanii turan. Naxalaa uffachuu keenya dhiisuu keenyatti dogoggorreerra. Naxalaa uffachuu dhiisuu keenyatti dogoggorreerra waan ta'eef kanaafuu dhiifama nuuf haa taasifamu jedhanii dhiifama gaafataniiru. Egaa dhiifama immoo kan caalu hin jiru. Inni guddaan isaaniyyuu balaa sana jalaa oolanii fuulduratti jiraachuun isaanii nuuf bu'aa guddaa qaba. Baga Waaqayyo isin oolchee baga Waaqayyo isin faana ta'ee balaa kanarraa isin oolchedha kan jennu. Kanaafuu yaadni raawwatame yookiin immoo naxalaa uffachuu dhiisuun keenya dogoggoradha. Yaada dogoggoraati waan ta'eef kanaaf dogoggora kana immoo dhiifama gaafatanii waan jiraniif nutis egaa dhiifama gochuufii qabna. Maaliif namni tokko gaafa dhiifama nama gaafatu Waaqayyo dhiifama namaaf godha. Walii keessanii dhiifama yoo gootan anis immoo isiniifan isa waan jedhuuf an akka kootti egaa yaadni kun dogoggora ta'uu isaa hubachuu isaanii waan guddaadha jedhee yaadan. Dogoggora ta'uu isaa hubatanii dhiifama gaafachuu isaanii namni dhiifama gaafatu nama guddaadha. Kanaafiyyuu ani dhiifama gaafachuu keessanitti gammadeera. Tolee nuti si gaasin of galchinedha yaada jedhudha. Yaada kana tureera kaasuun barbaadu tureni. Viidiyoo jechuun barbaadne ture. Yaada obboleettiin keenya gaafatteef immoo namoonni biroos akka kana gaafachaa tan jiraachuu danda'a waan ta'eef deebii ta'a jedheen jechuudha. Inni biraan dhimma faaruu irratti wanti isaan dubbatanii jiru. Dhimma faaruu irratti wanti isaan deebii laatanii jiru. Tarii gara fuulduraatti deebii laachuu danda'u. Garuu immoo adeemsa kanaan amma yoonaatti manni kiristaanaa keenya faarfannaa akkanaa hojjetamee hin beeku. Hunda keenyaaf haaradha. Kanaafiyyuu kanaaf deebii ni laatu jennee fudhanna. Hanga sanatti garuu hanga isaan deebii laatanitti yookiin immoo abbootiinis waa'ee kanarratti hanga waan hin jedhanitti obsaan eeggachuun barbaachisaadha jedheetan yaada. Inni lammaffaan immoo dhimma gaa'ela isaanii san irratti jechuudha. Gaafa kaanu gaa'ela isaanii egaa dhiyeenya kana sirna qurbaanatiin raawwatan. Gaa'ela bareedaa, gaa'ela Waaqayyoon jaallatu, gaa'ela Waaqayyoon keessatti argame, Waaqayyoon keessatti argamu, gaa'ela eebbifamaa qurbaanan gaa'ela isaanii raawwataniiru. Baga Waaqayyo isaan qaqqabsiisee, baga Waaqayyo tokko isaan taasisee, mucaan abbaa fi haadha isaanii haadha manaa isaatti maxxanaa lamaan isaanii foon tokko ta'u kun immoo iccitii guddaadha akkuma jedhama macaafa qulqulluu irratti. Waaqayyoon isaan gargaaree tokko ta'uun isaanii waan guddaadha jechuudha. Gaafii deebisaniiru. Gaafii gaafataniif deebii deebisaniiru. Kan hin jedhe isa kanadha. Egaa gaafiin namootaa tagliliidhaan hin raawwatamne, qurbaanan hin raawwatamne akkamitti mana amantaatti gaggeeffame kan jedhuuf rakkoo balaan nurra ga'ee waan guutachuudhaaf qabnu osoo hin guutatin yookiin naxalaa otoo hin uffatin wanna sirreeffachuudhaaf qabnu osoo hin sirreeffatin mana amantaa waan geenyeef naasuu keessa waan jirruuf lammaffaa immoo waan sana dhiisuufillee maatiin firoottan waamanii diggisanii waan jiraniif guyyaa sana akkasumatti haala argitan sanaan dabarsine guyyaa lammaffaatti garuu deebinee qurbaanatiin gaa'ela keenya gaggeeffanneerra kan jedhan deebii deebisanii jechuudha. Egaa gaa'elli karaa mana amantaadhaan gaafa gaggeeffamu bifa amma isa lammaffaa argitanii jechuudha. Qurbaanaan kan isaan gaggeeffatan namatti tola. Gaa'elli sun egaa gaa'ela Waaqayyoon irratti argamudha jechuudha. Fakkeenyaaf gaa'ela keessatti namoonni baay'een maaliif karaa mana amantaatiin gaggeeffachuun kaan caala maalirra faayidaa qaba kan jedhu namoonni gaafachuu danda'u. Faayidaa guddaa qaba. Tokkoffaan gaa'elli isaan gaggeeffatan gaabbii galaniiti. Cubbuu isaanii waan balleessan irraa deebi'anii dhiifama Waaqayyoon gaafataniif gaabbiin immoo nama qulqulleessaa nama miicaa jechuudha. Nama qulqulleessuu danda'a waan ta'eef qulqullaanii gara fooniif dhiiga Waaqayyoo qulqulluutti dhiyaatu. Fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhachuun isaanii immoo jireenya isaanii keessatti isaan eebbisa. Namni foon koo fudhate dhiiga koo kan fudhate jireenya bara baraa qabaa jedhe jireenya bara baraa akka argatan isaan taasisa.
Wangeelaa Yohaannis boqonnaa 6:50 namni fooniif dhiiga koo fudhate ani isa faana jira innis immoo ana faana jira. Waaqayyoof faana jiraachuu keenya kan ittiin mirkanaa'u fooniif dhiiga Waaqayyooti. Kanaafuu guyyaa sanitti egaa isaan gaabbii galanii gara Waaqayyootti deebuudhaan gaa'ela isaanii gaafa gaggeeffatan Waaqayyoon wajjin jiraachuu isaanii Waaqayyo isaan faana jiraachuu isaanii kan mirkaneessu fooniif dhiiga Waaqayyooti. Lammatammoo ani isa keessa inni sana keessa jiraataadha. Eenyu nama fooniif dhiiga Waaqayyoo fudhate. Kanaafuu Waaqayyo mana isaanii keessa jireenya isaanii keessa akka jiraatuuf fooniif dhiiga Waaqayyootiin gaa'ela isaanii gaggeeffataniiru jechuudha. Kanaaf egaa inni guddaan nutis namni gaa'ela hin gaggeeffanne akkaataa kanaan gaa'ela isaa gaggeeffachuun barbaachisaadha. Gaafa biyya lafaa irratti fakkeenyaaf guyyaa sanatti diggisii sadii qabu isaan. Namni fooniif dhiiga Waaqayyootiin gaa'ela isaa gaggeeffatu, qurbaanaan namni gaa'ela isaa gaggeeffatu, tahiliidhaanis namni gaa'ela isaa gaggeeffatu diggisii sadiidhatu isaaf daggafamu. Diggisiin tokkoffaa maatii isaanii karaa ishees karaa isaas hin daggasuu fi gammachuu isaanii saniin hirmaatu. Lammaffaan immoo mana kiristaanaatu diggisaaf. Diggisii guddaa gootiif mana kiristaanaa jechuudha. Nama kanaaf qormaata hedduu keessa darbanii gaabbii galanii cubbuu isaan irraa qulqullaa'anii fooniif dhiiga Waaqayyoo akka fudhataniif diggisii taasistee fi nyana jabdiin faarfattii fi waa'ee guyyaa sanaa waa'ee ayyaana guyyaa sana irratti hin barsiistiin gammachuu qabdu in ibsitii fi lammatammoo deebitee fooniif dhiiga Waaqayyoo isa ulfaataa sana isa ittiin mootummaa Waaqayyoo galuu dandeenyu sana qopheessitee laattiif jechuudha. Laala diggisiin kana caalu hin jiru. Diggisiin kana caalu hin jiru. Fooniif biyya namoonni maatiin biyya lafaarratti foon qalanii horii qalanii dhiyeessu. Bataskaanni immoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa hundumaaf warra amananis warra namanneefis al tokkicha fannoo irratti aarsaa of taasisee oodhaa nyaadhaa oodhaa dhugaa kun foon kooti kun dhiiga kooti ittiin jiraadhaa ittiin jireenya bara baraa argadhaa jedhee kan inni nuuf laate sana beeta kiristaanni immoo diggisii sana fooniif dhiiga Waaqayyoo isa ulfaataa isa kabajaa sana ni laattiif jechuudha. Faarfattii fi kadhannaa gootii fi tokko akka isaan ta'an taasistii gaa'elli isaanii akka eebbifamuuf Waaqayyo gidduutti akka argamuuf Waaqayyoon kadhachaa fi walti jechuudha guyyaa sana. Inni lammaffaan immoo inni sadaffaan immoo samii irratti diggisiin hin daggafamaa. Biyya lafaa irratti jedha macaafni qulqulluun namni cubbamaan tokko gaabbii isaarraa cubbuu isaarraa deebi'ee gaabbii galee gaafa gara Waaqayyootti deebu ergamoonni Waaqayyoo itti gammadu jedha. Samii irratti ergamoonni Waaqayyoo waa'ee gaa'ela nama sanaaf itti gammadaa oolu. Samii irratti faarfachaa oolu. Galata Waaqayyoodhaaf dhiyeessaa oolu. Yaa Waaqayyo nama kana cubburraa deebi'ee fooniif dhiiga Waaqayyootiin tokko ta'anii gaa'ela isaanii kan gaggeeffachaa jiraniif galanni siif haa ta'u kan tokko taasiste jedhanii waa'ee nama sanaaf ni galateeffatu ni faarfatu. Waaqayyos immoo guyyaa sana itti ni gammada. Waaqayyos guyyaa sana gaa'ela irratti ni argama. Mana Dookimaasitti akkuma argame akkasuma Waaqayyoon Gooftaan keenya gaa'ela sanatti ni argama. Maaliif gaa'elli sun gaa'ela Waaqayyoon keessatti argamudha waan ta'eef gaa'ela fooniif dhiiga Waaqayyootiin hundeeffame waan ta'eef ani foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge ani isa wajjin jira innis immoo na faana jira isa keessatti argama ani isa keessa innis immoo na keessa jira jedhe. Kanaafuu gaa'ela sana keessa Waaqayyoon jira jechuudha. Namni sababiin isaa maaliif fooniif dhiiga Waaqayyoo waan fudhatanii bakka fooniif dhiiga Waaqayyoo warra fudhatan keessa immoo Waaqayyoon jira waan ta'eef guyyaa sana gaa'ela sana keessa jireenya isaanii keessa ni jiraata. Garuu egaa hanga dhumaatti Waaqayyoon gaa'ela keenya seera sanaan gaggeeffannee hanga dhumaatti Waaqayyoon akka nu faana jiraatu mana keenya keessa akka jiraatu jireenya keenya keessa akka jiraatuuf cubburraa fagaannee jiraachuun barbaachisaadha. Tokkummaa'uudhaan jiraachuun barbaachisaadha. Gaa'ela keenya kabajnee innis ishii kabajee isheenis isa kabajjee waliin jiraachuun barbaachisaadha. Kanaaf egaa walumaa galatti haala kanaan deebii kana deebisaniiru an akka kootti baay'ee natti tole. Gaafii gaafataman sanaaf deebii haala kanaan garaa mana amantaadhaan gaa'ela isaanii gaggeeffatanii deebisuun anaan natti toletu jira. Warreen kaanis egaa isinitti toluutii qaba. Waaqayyoon isaan haa eebbisu. Bara jireenya isaanii isaaniif haa eebbisu. Gaa'ela isaanii gaa'ela Abrahaamii fi Saaraa isaaniif haa taasisu. Waaqayyo gidduu isaaniitti argamu. Namoonni biroo immoo gara fuulduraatti gaa'ela gaggeeffachuudhaaf kan yaaddan haala akka kanaa keessa akka hin galleef dursitanii of eeggannoo gochuu akka qabdanidha. Ergaan ani isinii dabarsu yoo jiraate kanaafiyyuu egaa gaa'ela fuulduratti kan godhachuudhaaf yaaddan Waaqayyoon gaa'ela Abrahaamii fi Saaraa kan eebbise gaa'ela eebbifamaa isiniif haa kennu. Waaqayyo itti isin haa qaqqabsiisu. Waaqayyoon isin haa gargaaru. Waaqayyo isin faana haa ta'u. Warreen gaa'ela godhannee gaa'ela godhattanii jirtan immoo gaa'ela keenya keessatti Sillaaseen uumaan keenya argame mana Abrahaamiif Saaraatti argame maaddii isaanii jireenya isaanii kan eebbise nunis immoo jireenya keenya akka eebbisuuf waan gaarii hojjechuun nurraa barbaachisa. Waan gaarii yaaduun nurraa barbaachisa. Macaafni qulqulluu wanta dubbatu raawwachuun nurraa barbaachisa waan ta'eef Waaqayyoon walumaa galatti dhuma jireenya keenyaa nuuf haa bareessu. Egaa qophiin keenya guyyaa irraa gaafiif deebiin ta'e haala kanaan raawwatameera.
qophii itti aanu nan goole arginutti nagaadhaan turaa waaqayyoon dhuma keessan faanaa ta'u usbaata እግዚአብሔር